Taasaa qorqorroo sibiila du'e baasaa sibiila daanda'u baasaa. Na dhagee Maal jettee? qarwaa koo kaasa maaliif hin gurgurru? Sanii eenyuun bitaa? Gilaashii nuu qaaliidha gara. Ati dhiisee anumaa gurgura. Xaasaa guraa. Wayyee. Qarwaa koo kan irraa bitaa. Nagayumaafi? Maaliif jette? Haa waan haadhaa fi abbaan kee itti haajame yoo ta'e ammaaliin itti wada. Amma narraa bitta moo narraa hin bittu? Meeshaan narra jirtu tunuu ba'aan attee jira hoo. Sirraa bitee jira. Yaa habiibati maali bareedinni kana? Maal narraa bitaa mudiin qabachu jira? Aboo mucaa akkamii? Maal taate? Humaan taane lakki bareedumina akkanaa waan hin agaree hin beekiniif. Hayyee haa ta'u maal kasin jaan? Abdurreen jaama. Hayyee Abdurree xaasaa gura amma narraa bitta moo narraa hin bittu? Isiinaaf kanne tana akka irra buusattiin fudhadha. Akkam si goggoda? Bakka isunummaa wal karaakara. Dilanuma akkana garaana jabaattee seenuu deemta? Har'a koosanii kosee sana haasawa. Wallahi? Aboo deemee. Ish fokkota mana namaa jaljaanii seenani. Hayi ifumaaf seenin aan jenne? Bakka qarraa fi. Soddaa akkaan ubbaleetii teetirraa qabameetti himi. Maali isiin nama guddaadhaan sa'u? Sibiila du'e jennaanuu sibiila dhugumaan du'e naqqanniti. Maali isa namni kana? Wayyaa habiibatiin numa bareeda. Har'a nyaadamtee xaasa gura. Awwa xaasaa guraa. Wayyaa arifee. Dhuftee xaasaa ta'een fudhattu. Galgalaan dhufee fudhadha. Si dhukkubaa? Nan dhukkubu. Maali? Na rifachiistee bar maali? Dhiifama rabbii kee. Jaalaltite halkaniif guyyaana wallaalchifte. Na qabatti jirta. Anamoo qoy ati maagneetidha. Maal jechuu feeti? Akka sibiilatti si jala baduu hin dandeenye. Ahaa bifa qabachuu feeti. Ni gurguroma? Maal? Piikaa. Akkam kun ta'e na jalacha nu yaadu jirta jechuudha. Hanga mudiina qabatte kana kophaa numaan qaba. Xaasaa guraan nama kofalchiista. Way silaana dhiyaattee bareeda ture. Ayi narraa haafuu akka namatti laaftee jira. Innaan hundeem. Siin qaceelcha. Obboleessa kiyyanee gujjiraatti ilaaluu mataa. Xiqqaadha moo guddaadha? Jechuun kiyyaa obboleettii ta'e hafritu sanii mitiimi? Isin maal si gooti? Haa. Ifa manchi tokko obboleessa kiyya dawwalee. Maali eessa geessee aduu keessaan dhaabbadde seegu jira bara. Obboleessa kiyya si bira gee. Dafii hoggaa seeguttiin jira. Hayyee dhufe. Obboleessa kiyya nee gujjiraa baqqaacha'u. Innaa ganda keessa yoomiin dhufa. Maal ta'u? Ati si arguuf egaa. Ana dhiis dalagaa keessa lagadhu. Arra booda dalagaan kiyya ati. Aboo xaasaa buraatiin qallattee dabarsinii hin kennu. Ay maqaa keenaaf hin himnee bar maqaa keenaan himtu. Happy. Happitiya soddaa kiyyaan salaam naa jeen sin jaaladha. Taasaa gorgorroo sibiila du'e baasaa. Aboo xaasaa guraa. Wayyee. Ita kan gabaa kophee narraa ni bittaa? Bilaashii yoo naa kan ta'e dasna jaa. Hoo taa'ee siin garsiisa. Qooyi gutakka dalagattiin jira. Ati ni qalladdaa odeem bakka. Si dhukkubaasa? Xaasa guuraa. Hotaan akka bahaa. Taasaa qorqorroo sibiila du'e baasaa. Sibiila daanda'u baasaa. Maal abbaa taate biyyeessa dhufe? Aboo mubbee. Maal makiyyaa kun sama maaf ni hamash? Maal jettee baaba? Xaasaa guraa humaan rabbashasa namaa rafu jira jedhee miti hime. Duba sanii fi isiin dhiyaata isiin argitu? Awwa maal abbaa taate fetesa atiin argee deem jeenga. Ish. Qoyna laaltaatis. Obboleettii siitii jira jechuudha. Aboo?
Murabbashitee maali hoo? Mee maaliin godha duuba saahiba kiyya dalagaadhaa mi? Na dhaga'amma. Kophee takkaan si fidanii jetta. Bareeddu taanaan rakkoon qabu. Fidi. Dhufee dhaabbadhu baay'ee hin deemini. Maali micoon akkana bareeddu? Si dhukkubaa maali? Hay maaliin godhe yoo? Akkamiin na argatte yoo? Dammoo maaliif akkana jetta? Tana dura akka maagneetii ta'e siif hin himne? Fayyadii si obboleessa kiyyaa maal jettee? Ani humaan jenneen yaada keetii fi jaalalateetii si bira na fide. Kunis waan ajaa'ibaati bara. Inna soddaa kiyya. Soddaa maal haasofitanu? Ara suuta maalii eenyu jee? Maal abbaa keetii si ammoo maal gootaas bira? Ara akkasii miti. Sibiila du'e naa gurguruu deemti. Ahaa akkanaas eegaltee deemsee na booda asuun. Bakka guyyaa biraatiin dhufa. Amma isiin uraadisiiti. Kunuunsi biyyatiin jira laale. Suutan jettu maali wanni akkana kanaa kun mana keessa harkamaas. Maali? Kophee zabana lafa kaa'achuun barbaachisaadha. Maaltu siin ga'e? Siteen bittu? Rakkoon qabu dalagaatii yaa misirraa hin bita rakkoon qabu. Har'a mucaan jazbaan kun maal ma gurgurtee maarra? Beene baaba. Yoo mucaan kun darsa sakaaseen fiine maal naan jette jee qabaan kee. Isi baabaa kiyyadan taayisaati. Qorqorroo. Dhuftee jirti gaa soddaan tiyya owwituun. Akkamitti jirta soddaan tiyya kabajamtu? Maal abbaa keetii haasofte? Hay maali naqaaduu deemtaa? Fayyaan qabdaati. Alhamdulillah anis fayyaan qabaatoo fayyaa qabda. Aran talsuta jii maali? Laalimee ililiin tiyyatuun hin bareeddu. Numa fokkotta. Ilillii tiyya naa qofate. Har'a maal halkatte yoo? Ati si arkuunuu nama kufachisaa. Waan ajaa'iba isinitti hoo? Warri xaasa guraa akka kiyyaatilleen amala kiyya kana laalanii na ajaa'iban. Dhumaatu maabara xaasa guraa qabdan kaa. Duuba nutis maal qabna haadha tiyya? Fayya ajaa'ibaa nuti haala kanaanuu si dhageenye nu amansiistee nu gurgurtaa'u kaa. Hayqoo himee mucaan deengadda kophee naa gurgure san soddaa kiyyaami? Inumaatu mubbeen kophee abbaa kiyyaa gurgura. Ani beeku kun guyyaa takka mana fattashu ture. Alla dhumatteef bakka arra. Kophee abbaa kiyyaa naa gurgure jechuudha? Ani waan ijoo maaliif akka yaadaa mana keenya seenteen jiraan? Dhugaa kiyyaa bara abbaan keenyaa takka kan nu laaleen beeku. An silaa karaa kanaan wal baruu hin feene garuu waan ati jetteefu ni ta'a. Yoo ati hin qaanfanne sammuun ta'e hin qaanfattu. Isa dhiisiti waa'ee kophee. Aawwa taasaa gura. Oo! Ummaan tiyya wanni san nagee jira galatoomii. Rahumaan qabu obboleessa kiyya haati ta'e haadhatii obboleessa kiyya. Tamaan bakka joo. Taasaa guraati haasawaa qabdaa oomii akka hin deemu. Hay kophaana dhiiftanii deemuu deemtanii? Ayi uka kaannee siin zozorra. Haayii xaasa guraachaa'u. Nagaan naa jechuun kiyya nagaan naa ol soddaatiyya. Xaasa guuraa.